qabamaan deeme garuu ka namni kaayyootti yoo social media kan irratti mudhadha nama biratti beekama jedhuuf manaa baheef wanni namni osoo hin yaadatin sudfaa namarra dhuftee tasoo jechuu dingata namarra dhuftee namni waan hin beekne keessa bu'ee itti bakka intaanetti gubatuutu jira. Ani immoo nama akkasitti malee nama miidiyaa ittiin guddifadha jedhee kaayyoo qabullee miti. San akkasin naa beekaa wanni na gaafata yoo jiraate gama hedduu kiyyaaf hedduu mubaaraketti obboleessi ka islaamaatti rakkoon tokko hin jiru kalees waliin nyaanne wanni jiru tokko hin jiru. Yoo rakkoon rakaakaan yookaan namni gamana taa'ee mubaarakillee itti raqee waa itti fiduu nattis waa as fidu wanni akkanaa nigdiin akkanaa jiraate tijaaraa hongoo rabbi isaa taasisaa dhiiras ta'e dubartiin namni hedduu namaa deemee nammaamni waa hin argatu jechuu rabbi birattis nama birattillee hin saalfata. Namama jechuun nama kutteen deemu kutteen nama deemu rabbi nun taasini. Obboleessi keenya na bilbilee na gaafate isa tokkottu naan jedhe tokkummaan guyyaa kalee hayyee shetama waan isiniin jedha. Isa kanarraan kaa'ina amaama bareedaa qaba alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Shetama waan isiniin jedha. Ani gaafii wantoota kana fakkaatu kanuma dura gaafataan ture inni dabalataa mubaarakiin akkas jedhee qobaatti shetamaa akkas jedhee kunoo mubaarakas jira akka dhuunfaa kiyyaatti shetamaa akkana naan jedheetti bilbilee yoo na itti mesi mubaaraka jira mubaaraka isanni miidiyaa irratti jedheen ala waan biraa naan jedheera jedheen jenne inni isanni miidiyaa irratti jedhe sana isinittan hima sumanni miidiyaa irratti jedhe me sagalee keessirratti ol fuudhi me sagalee kii maal ma godhu me iPhone guraddeffadhu yoo sagalee irfoonii godhadhaa me ilaalani yoo saniif ta'e itti fufa isin haasa'u okay. Amma dhageessanii hin deebi'anii eega akka gurbittii kana dubbii barbaaduun jiru tokkummaan ni jedhan kun iyyee macarrashaa dubbii qaba. Iyyee macarrashaa tiiktookii isaa guddifachuuf jecha hababaa fireedama firee sadiif jecha maqaa nama nagaa balleessa. Dhugaa rabbi hush jal'ataa nama namaaf gaarii oole nama namaaf tola ooltummaa oole fidee nama tiiktookii irra taa'aa hin beekne amma dhaga'ama. Ayyee hin dhaga'a. Okay. Ani waan isin isa mubaarakii faggeessuuf achi geessu waan dhimma biraa wayii isin an beeka waan mubaarakii jedhu tarii karaa kiyyaan waa wayii isinitti hima. Ani shetamaa akkas jedhanii gara kiyyaan mubaarakitti himne isinittis immoo waan mubaarakii miidiyaa irratti jedhe san sagalee ofirraa qabu waa'ee maallaqaa. Waa'ee maallaqaa sana alala waa'ee mubaaraka akkana naan jedhe jedhee isinitti himne isuma inni miidiyaa irratti jedhe malee ani isa ammas isinittan hima jechuudha booda sagalee isiniif hambana rakkoo hin jiru harka waan ta'eef gara yaadaatti darbina. Isin haadha keenya rabbi rahmata godhu gargaarsa dhukkufachuu sana irratti sababeeffachuun gargaaraa gaafa turtan humna keessanii yeroo keessaniin akkasumas wantoota barbaachisaa ta'een gargaaraa turtanii haati keenya sun yaala barbaachisutuun argin gara fuula rabbii deemanii maallaqni walitti funaaname gabaabseen walii deebisaa deemna miliyoona 1,650 akka ta'e quba qabdu. Wallahi bakka kanatti 600 gamtaa adda takka deem beeku garuu miliyoona 1 gara walakkaa ol ta'uu hin beeka. بالضبط دبا جاب شنتما تها دبا شنيف شنتما تها دبا تربة تها إمبيكو كان مال في وانا جادة أما قالوا تكو فلك قلته إن أركيجرا وإن رت جتو سبسونتي بانكي كباي رت قالتوما مال لك إيش كاونتي إن يرجع مليوني تكو ولا كاول كون أكاونتي ما فوزي رت كأرجين إنه اسمه رت قرامي اسمه رجوت سات مال لك نهندي سات تاجا وبوليس كانوا باركس وأكاونت مسيت رجالي hundi maallaqe hundi isaatu akkaawuntii mafooti irratti gale jechuudha. Ana haga beeku keessatti haga beeku keessatti kanumarra gale yoo jechuun namni kara biraatiin
nama biraatti No, wama beektan, isuma beektan. Isuma beektan, isuma beektan malee kan biraa miti. waan beeku keessatti akkaawunti Mafoozi irratti ka guurame maallaqni guutunu. Okay, baay'ee gaariidha. Isini egaa maallaqni kun miliyoona tokko walakkaa funaaname quba qabdu sun akkaawuntiinuma dhageenya sanaa irratti akka funaaname quba qabdu. Egaa maallaqa gara Mubaarakittuu tun darbiniin duratti maallaqni akkaawuntii keessan irratti darbeera. Maaliif akka darbe isintu kaasa sana hin dubbattu. Maal immoo yaalchiftanii maallaqa amma kana baaftanii yaalii si yaalchiftanii ragaatti qabdan maalidha jechuu barbaadeetanii kanarraa kaasaatii maallaqni maaliif isinitti darbe isa isaan amma hospitaala keessa turanii yaalchiftanii kaffaltan dhukkuba isaanii maalitti kaffaltan ka jedhu gaggabaabsaatiin kaasaa. Ila obboleeskii asirratti tokkummaa waan naa gootu maallaqni ka gara akkaawuntii kiyyarra dabre amaanaa fuudhame waan yaala isiitiif kafalame ka ankiisi kiyyarraa akkaawuntii kiyyarraa baasee yeroo janaaza isii baasnu kafale santu naa deebi'e malee akkaawuntii kiyyarratti kakal galin jiru. Mana yaalaatti kafalame yeroo san akkaawuntii isiitti irratti waan hidhamee jiruuf jecha ka yaala isiitiif godhame yaalli isii jalqabarraa qabee hanga gaafa Mubaarak biraa deemuti waan inni quba qabu waan hin beeknu. Eega inni biraa deeme amaanaa jedhee deeme inni gaafsan imala ture gaafa inni turki deeme anillee karaa dheertu bahee gara kiiloomeetira 600 akkas deemee deebi'e gaafa deebu Mubaarak turki gahee jira anis immoo dhufee jira seenatu hordofaa ture isii itti dhiise dura mucattii biraattu bira ture gaafa awwalaa mucattiin sunaati jalaadha akiramnaan galtee biyyarraa wajjin dhufte gaafuma awwalaa jaratu quba qaba maal akka baasanis maal akka kafalanis yaalli maal akka godhameefillee san isaanumatu beeka ani hin beekne operaasyoona ta'uu dhagahee jira yeroo sanis bira hin jiru sanis operaasyoonaaf maal akka kafalamellee obboleessuma keenyatu beeka ani hin beeku waan irraa hin beekne haasahu eegasii gaafa inni turki deemerraa qabee yaalli isii akka itti fufu inni hospitaalatti deebisee deeme inni yeroo tokko akkanatti fakkaatutti inni as jira waan abbaan bira jiru abbuma itti guuttata eega operaasyoona taatee wayyoofteetti gara hoteelaatti ba'aati jechuu dhagahaa sanis seenaa fi saaraallee dhagahaa itti misiitirraa hospitaala hoteelatti guyyaa hagam akka tulte hin beeku eegasii lammaffaaf mubeen gaafa deemuu hedduu hospitaalatti deebisee hospitaalaatti keessatti turte an eegaa torbaan tokko gahee dhufe jechuudha Finfinneetti galee sagantaa da'awaatiif imala deemee ture. Gaafa deebu dhaqee bira dhaqee ilaalee ture gaaf kana Mubaarak illee wal quba qabna wal dubbisaa turre inni deemullee jabeessaa waan san hordofaa laalaa na amaanaadha jira ture annas akkuma san dura bu'ee yaalli isii akka itti fufu maallaqa gaaf kanas hin baasnellee maallaqa inni qabsiisee deeme malee 100 qabsiisee nuun jedha warra hospitaalaan naan jedhe sanis yoo inni qabsiisu bira jiru osoo hin taane hospitaalli 100 qabsiifame dura. Eegasi yaalli isii akka itti fufu Mubaarakii wal gaafataa turre sagalee sodii ergaa yeroo tokko imollee walii bilbilaa turre sababa maallaqaatiif jecha akka harkaan hin cinne maallaqni akkaawuntii Foozirra jira waan ta'eef rabbi si haa araaramu maallaqni sun bahuu hin danda'u waan kanaaf jecha yoolee waan biraa seenaa fa'aa biratti dhiisoo jiraate isaan kaffalaa turanii dura isimattu bira ture maallaqaaf jecha akka addaan hin cinne hospitaalaa na gaafatanii jennaan Mubaarak illee bilbilaa gaafadhee fi inni illee akka addaan cinne yaalli ishii kun sababa maallaqaatiif jecha maallaqa yeroo tokko kafalamaa waan jedhamu akkaawuntii isiitirra jira hospitaalli illee hin beeka waan ta'eef jechuun manaajarri hospitaalallee maallaqni bakka walitti guurree gargaaramtee yaalabaa jirti waan ta'eef kanaaf inshaallahu an inni nagaafate manaajarri nagaafannaan akka itti fufu yaalli isii akka itti fufu maallaqaaf jecha akka addaan hin cinne gaafanne Mubaarak kana quba qabaa anis walii bilbilaanii turre duuba akkasumatti deemee isiin dhibeen isii itti jabaataa ture. Dhibeen isii itti jabaataa ture yeroo kana keessatti osoo mucattiin dhuftee jechuu yaada wal jijjiiraa turre yaada kanarratti hedduu mucattiin akka dhuftuu fi namni shoora guddaa taphate mucattii obboleettii teen Nassuusu jedhamtu yeroo hedduu gaafataa turte jaarteen Arabaa immoo isii shakkiteetti sobaniin na jalaa baasan waan jettuun yeroo hedduu mormaa turte. Akhiran Saaraan achiina dubbisti. Saaraan yoo keessa jiraattu osoo as keessa jiraattee an barbaadda amma namni as keessatti sila akka nu argamu barbaannutu jira.
san osoo saaraan bakka kana jiraatti. Maqaa isaa eenyuun barbaadan nama argamu isin? Ila saaraan saaraa fi mucattii warra iluu seenaa saaraa iluu. Okay, seenaan xiyyaaraa keessa jiranaan jette yeroo hin bahin dhufanaan jette. Saaraa takka Saaraa Abduu jechuudha ta'u obboleetti haadha isii kubsattan Saaraa ni barbaada seenaa ni barbaada ammallee tun sun waan achi duraa quba qabdi malee wanni illee miti isillee nusu jiraatti bareedu keessa immoo ijoollee biyyarra yoo san qaaman waliin jiran gaafa maallaqa kana kafallu maallaqa kana akka itti baasii hankiisii kiyyaa kafale warra waliin jiran Abduutu jira Abduu jedhan mucaa tokko ammallee ka biyyarraa isii waliin dhufee beekamu. Tokkuma. Ifamo dio sirreeffamo inarraa fudhattee sirreeffamo hin kennaafan. Namni kun nama guddaadha. Erga isaanii riisiitii jira waan itti baase jedhanii. Kanaafuu jennaan amma haasofsiisuunis hin bareedu. Akka goonu ustaazii keessaa riisiitiis ta'e erganu keessumaa waliin xumuri. Yoomuu asirra fideen xumurattis rakkoon qabasuma xumuri. Beellami geggeessi amma haasofsiisa gaafa riisiitii haasofsiisuuf. Gaafii kiyya qofa miti barmoo. Gaafii xaduu geggeessi bannaati wallaahi garaa nama nyaatu. Akkasuma amma maasis ganaa waan gaafa nu qabna bara sheeka qofa miti bara si waan gaafa nu qabna ganaa bara si umayyoo ati qulqulleessita kan keessi deeffata waan ta'e keessi waan gaafa nu qabna bara. Irra xumure irraa baha'anii ijoolleen kunni waan qaaman nu bira jiraniif osoo kalaanii bareeda ture qaama waan nu bira jiraniif an sababbiin egaa dhaqee yaalli isii itti hafufuu eega mubaarakii waliigallee itti yaalli itti fufaa ture sakraa seentee mucattiinis akka dhuftutti anillee jaartii arabaa dubbisee fi jaartii arabaa waan jiru hadiisa sitti himee mucattiin tan ilmoo takkattii qabdi isiin takkattiin tunuu sababaa dhibee haadhaa silaa umrii kanaan ka biyyaa bahuu hin qabne biyyaa baatee si bira dhuftee har'a haati sakraa keessa jirtan kun hospitaala isii bira jira akkanatti rakkoo akkanaa keessa jirti hayyamii fi haa dhuftee si deebitu jedheen jaartii arabaa dubbisee fi jaartiin arabaa narraa dhugoomsitee an hadiisa itti qara'ee waan jiru itti himee jennaan amma booda natti hin bilbiltanii kalaas waan isii barbaachisu xumureetiniin guyyaa tokko lama keessatti dhuftiin aan jette achirra deebi'ee itti hin bilbille jaartillee mucattilleen akkuma isin jette guyyaa tokko hedduu oolte guyyaa lammaffaa dhufte gaafan dubbisirra. Saaraa baatii lamaan taashiiraa tadhayaniitiin hin ergan guyyaa ji'a lamaan jechu guyyaa jaatamaan ergiteetiin hin dhufte gaafa isii dhuftu natu deemeetiin hin maxaaraa fuudhee mucattii obboleettii seenaan achinna dhuftee seenaa wajjin fuunee deemne yoo deemneetiin hin dhufne isii shaantaa isii mana seenaa kennee fi achi bakka hospitaalaa dhaqnu jaartiin boqotanii jiranii rabbi isaanii haa araaramu caffee jannataa keessa rabbi si haa qubsiisu wal arguun hin danda'amne namni janaaza isii seeneetiin Saaraa wajjin laale doktorri na seensisee bira ani yeroo sanitti haga shakku takka gahe akkamitti hin jirtu iyyuu jaartiin akkami akkana jettan qaamni isii hin sosso'a yeroo sana wanni tu irra jira maashinni waan irra jiruuf edaa doktorri natti siqee na hubachiisee waan maashinni irra jiruuf onni isii akka waan dhaatu fakkaata akhiramanii jira rabbi isaanii haa araaramuun hunduu karaa kana deemuu hin akka deemuu hinnu nullee akkasitti anis cal'isuuf ta'a nis marri kenna karaa isin deemte deemuu hin rabbi galanu haa tolchu kanaaf jecha obboleettiin teenna akkasi boqatte mucattii fuuneet amma suuta gabbahee suuta obsisnee itti himee hadiisti qara'ee waan jiru dura isitti himne iyyuu suuta amansiisnee isiin akka tasgabbooftu itti himnee rabbi fudhatullee isin deemullee hubachiisne eega xiqqoo rifattee amma akkasii janaaza seenneetiin ilaallu silleen waliin seentee ilaalte gaddeebin achirraan booda guyyaa kanatti akkamitti amma akka isaan qabbarrutti deebine jaartiin moqatuu mubaarakis dhagahee namni jiru dhagahee jira duuba akkamitti akka isii tana geggeessunutti deebine guyyaa san osoo nuun mijaahin haga halkan keessa sa'a 5 folakka akka biyya keenyaatti jechuudha saga sa'a 10 akka sa'a 11tti jechuu akka Awurooppaatti hagas achi turre yeroo kana an makiinan galluunis hin jiru daa'imni isiin akka guyyaa wanni irraa dhuftee hin jirti akka airport irraa dhuftee hin jirti hin boqanne rifatuun itti jira makiina kontiraata obboleessa Kaamil Shamsuu Abdurrazaaq jedhanii sawwaaq yeroo hedduun waliin dhaabbata kennaan waliin kontiraata fudhanii deemnani isa sa'a malee itti bilbilee sa'a san dhufee